Akkam jirtu daawwattoota keenya BBC Afaan Oromoo irraa waraana giddu galabaatti hammaatee jiru irratti waan haaraa jiru gurra simbuusuuf istuudiyootti argamneerra. Erga waraanni kee yeroo jalqabaaf pirezidantiin Ameerikaa yookiin immoo Ameerikaan Iraan wajjin mari'achuu fi karaa itti walitti bu'iinsa dhaabuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii ifatti dubbataniiru. Dhimmi marii isaanii maal akeeka gama Iraanii wanti jedhame jira waan jedhu ilaalla. Itti dabalees immoo waa'ee sagantaa misaa'ilaa Iraan keessumaa fageenya dheeraa imalee rukutuu danda'a yaaddoon jedhu waan dabale isarrattis waan dubbannuu qabna. Biyyoonni giddu galabaa'oo ammatti callisaniiru haleellaa Iraaniif deebiin kennine tarkaanfiin itti aanu maal ta'uu danda'a waan jedhu sin kaafna. Kan waliin haasofnu immoo hiikaa fi tasaa wajjin hiikaa akkam. Jirtaamayyuu. Pirezidaantiin Tiraamp yeroo jalqabaaf Iraan wajjin mari'atu isaanii ifatti dubbataniiru. Erga waraanni ka'ee keessumaa dubbiin isaanii kun akka waan dubbii araara buusu fakkaata. Eeyyee. Maal jedhamee sirraa eegallu? Soolee har'a Tiraampii fuula X gubbaatti fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa gubbaatti Tiruuz irratti kan inni barreesse yeroo jalqabaatiif torban arfaffaa keessatti waa'ee dubbii nagaa fakkaatudha kan inni dubbate. Iraan wajjin guyyoota lamaan darbanii fi marii bu'a qabeessaa fi milkaa'aa fakkaatu gaggeessinee jirra. Kun immoo waraana kana bifa guutummaa fi furmaata waaraa qabuun xumuruudhaa fi marii gaggeessinee jirra. Kanaaf mariin kun immoo akka itti bahisaa gaarii ta'uu fi ammaaf guyyoota 5 haleellan kamiyyuu keessumaa anniisaa fi boba'aa Iraan irratti akka hin gaggeeffamne humnoota waraanaa US ajaja kenneera. Ajaji kun guyyoota 5 kan turuudha. Mariin kun immoo torban kana keessa guyyoota taananiif kan gaggeeffamaa jirudha. Dhimmi kun utuu dhufin dura nuti eegaa turre maali? Tiraamp gaafa sanbataa galgala sa'aatii 48 Iraaniif kennanii turan. Ulaan daldalaa keessumaa boba'aa addunyaa keessaa dhibbantaan 20 kan keessa darbu ulaa Hormuuz. Iraantu to'ata. Biyyoota michuu isheetti ulaa sana bantee warra kaan dhorkaa turte. Yoo bante malee sa'aatii 48 gidduutti guyyaa 2 booda jechuudha. Akka sa'aatii Itoophiyaatti gara wiixata waaree boodaafan ta'a. Yoo ulaa sana banuudhaa baatte keessumaa wiirtuuwwan boba'aa Iraan akka leelan wiirtuuwwan annisaa Iraan akka leelan kanneen gurguddaa ta'an irraa immoo akka eegalan dubbatanii turan. Egasii booda Iraan irraas deebiin kennamee ture. Haadhuma isaa yoo cufnaa yoo waan lillaa raawwattanii jedhanii dubbatanii turanii dubbiin waan hammaatee fakkaata ture. Akka tasaa immoo wiixata guyyaa walakkaa irraa guyyoota lamaan darban Iraan wajjin mari'achuu isaanii karaa itti walitti bu'iinsi kun karaa nagaan furamuu danda'u mari'achuu isaanii fi haleellaa yookiin immoo guyyoota sa'aatii 48tiif akka kichisi kennan guyyaa 5 akka tursan dubbataniiru. Kanaaf wanti ifatti dubbataa turan kan biraa karaa duubaan immoo mari'ataa turan jechuudha. Sirree. Mariin kun akkamitti akka gaggeeffamee fi eenyu akka mariisisee diiteelii yookiin odeeffannoo bal'aan kenne Tiraampii gama Iraan irraayis wanti mirkanaa'ee hin jiru. Garuu immoo Tiraampii gadabee akkasuma waan dubbatu miti jechuudha. Dhimma kanarratti gaggeessaa biyyaati biyya guddaa addunyaati waan ta'eef hin soba jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo dhimmi kun mariirra akka turan guyyoota lamaan darbanii fi tariitii immoo kana dura biyyoonni mariin akka taa'amuu fi karaa dudduubaa hojjetaa turan jiru. Torban lama dura biyyoonni akka Chaayinaa biyyoonni akka Raashiyaa fa'aa ifatti ba'anii mariin akka gaggeeffamuu fi tattaaffii ni goona jedhanii dhumaayyuu Chaayinaan jila gara baha giddu galeessatti ergitee turte torban jalqabaa waraanni kun itti eegalametti tariitii biyyoonni kun duuba jiraachuun isaanii mariin kun akka jalqabamuuf tarii dhiibbaa gochuu danda'u. Kallattiidhaan wajjin mari'achuu fi karaa biyyoota qaama sadaffaatiin mari'achuu isaanii Tiraamp waan dubbate hin qabu. Garuu Iraan wajjin mari'annee jedhee barreeffama isaa kana keessatti barreeffama isaa kana immoo yeroo barreessu qubee gurguddaadhaan barreesse guutummaa isaa jechuudha. Waan irratti xiyyeeffatu tokko agarsiisa jechuudha. Garuu Iraan irraan dhagaamne wanni kun amma dhagaamne ammatti mirkanoofne. Inumaa wantoota guyyoota lamaan darban adeemaa ture gaafa laallu dubbiin isaanii kun hin fakkaatu. Qaamolee lama walitti dhaadachaa walii akeekkachiisaa turan. Dhuguma waraana keessa waan akkasii mudata. Galma keessa ta'anii mari'atu ibsa gaafa baasan waan ibidda tuffooyi fakkaata. Ibsi isaanii inumaa sa'aatii 48 booda Tiraamp maal gochuu danda'u waan jedhu irratti ture addunyaan kan xiyyeeffate. Egaa gidduutti immoo Tiraamp mari'annee jedhaniiru. Ammatti garuu mari'achuu isaaniiti malee wantoonni gaafii kaasan yookiin immoo gaaffiin hin deebine baay'eetu jira. Si'achi kan jalaan hubachuu dandeenyu jechuudha. Ammayyuu dhiibbaa kan Tiraamp jedhee buufataaleen anniisaa fi boba'aa Iraan akka rukutamne malee buufataaleen waraanaa Iraan akka rukutamne hin jenne.
Kanaaf yaaddoon guddaan uumee ture yeroo Tiraamp buufataalee anni keessumaa kan ibsaa gurguddoo Iraan rukuta gaafa jedhu Iraanis deebii kenniturraa ka'ee keessumaa biyyoota baha giddu galeessaa keessatti yaaddoon guddaan uumamee ture. Erguma Tiraamp barreeffama kana gallakkisee booda kan gatiin boba'aa addunyaa gadi bu'ee galuu cinaatti gatiin istookillee amma ol ka'aa jira. Kanaaf waan addunyaatti abdii horii fakkaata dubbiin Tiraamp kun jechuudha. Torbanii arfaffaa keessa jira waraanni kun erga eegalee addunyaan bifa garaa garaatiin miixuu keessa ture jechuudha. Biyyoota baha giddu galaa qofa osoo hin taane dhiibbaan kun irra dhangala'ee biyyoota Itoophiyaa dabalatee kan Afrikaa, kan Eeshiyaa biyyoota addunyaan hin tuqne jiru karaa kallattiinis ta'e alkallattiitiin kanaadha dubbiin Tiraamp kan agarsiisu ammayyu. Eeyyeen amma gaa tamsaasa kallattiidhaan BBC kan dabarsu gidduutti ilaalaan ture Toomas mari'annu ammatti gaa Iraan irraa deebiin hin kennamne garuu miidiyaan Iraan tokko wanti gabaase maali Tiraamp of duba deebi'anii waan jedhu dubbateera kan isaan waabeeffatanis immoo humna eegduu warraaqsa Islaamummaa Iraan irraati egaa booda keessa tarii waan Iraan jette akkasumas mariin Iraan wajjin godhan sun tokko lama sadi wanti isaan irratti mari'atanii fi tokko isa kaan irra maal eegase jedhu jala jalaan boonee odeessi yookiin immoo dhaggeeffattoota keenya biraan ga'uu dandeenya. Tarii amma Iraan akkas jechuu dandeessi malee kanneen waraana kana keessatti hirmaatan fakkeenyaaf tarii mariin kun yoo dhuguma ta'ee mariif taa'u ta'ee fi gara fuulduraatti waraanni kun karaa mariitiin karaa nagaatiin xumuramu yoo ta'e ani waraana kana keessatti milkaa'uu dhabeen yookiin immoo injifatameeti kan jedhu hin jiru jechuudha. Hundumtuu mo'adheera jedha harka micciireen gara mariitti fidee jedha gamni lachuunuma walitti dhaadataa numa jedha nan milkaa'e jedha. Asitti wanta Tiraamp fi gaggeessitoonni waraanaa Ameerikaa kana hojjechaa turanii maalidha? Peace from strength yookiin immoo humna itti agarsiistee sana booda nagaan akka dhufu gochuudha Ameerikaan kan barbaaddudha kan jechaa turani. Ministeera ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth dabalatee Tiraamp barreeffama isaa keessatti cimina irraa kaatee irree kee agarsiisteeti kan nageenya addunyaa mirkaneessuu dandeessu kan jedhudha. Waraanatu nagaa fide. Waraanatu nagaa fide. Tariitii ultimeetamii yookiin immoo akeekkachiin guyyaa lama kan sa'aatii 48 Tiraamp kennuun suni tariitii Iraan yaaddoo keessa galchee biyyoonni kaanis gidduu seenanii wanti kun akka dhufu ta'uu danda'a yookiin immoo waraana kanaanii Ameerikaanis baha giddu galeessaa keessatti michoota ishii ciccimuu dhabuurraa yaaddoo qabdurraa kan ka'e gara mariitti deebi'uu danda'a. Wanta gara mariitti isaan fide hin beeknu garuu gama lamaan irraayyuu sababa kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Sirriidha. Kanuma wal qabsiisni wanti kaasuu dandeenyu maali? Keessumaa guyyoota lamaan darban guyyoota sadan darban kan ajandaa ijoo ta'e waa'ee misaayila Iraani. Iraan misaayilli isheen qabdu kan dhaqee furguggifamee Israa'el rukutuu danda'u haga kiiloomeetira 2000 imaluudha. Garuu keessumaa jimaata darbee gara buufata waraanaa UK fi US kan qixxa lamaan garba guddaa Hindii keessa jiru Diego Garshaatti misaayilli lama furguggifamee ture tokko tuman ga'een qixxeetti walakkaatti bishaan keessa bu'ee inni tokko immoo humna qilleensaa ittisa qilleensaa Ameerikaan akka inni lafa dha'u taasifameera. Erga sana booda Israa'el maal jette ela kun wanti sodaanne kanadha biyyoonni kan hubataan jiran malee meeshaan yookiin misaayilli Iraan of harkaa qabdu Israa'el qofa miti biyyoota Awurooppaa biyyoota Eeshiyaa biyyoota Afrikaallee yaaddura buusuu danda'a haga fageenya kiiloomeetira 4000 imaluu danda'a jedhani ministeera muummee Israa'el dubbataniiru. Isarratti warri UK ammatti wanni isaan dubbatan maali hin mirkanoofneedhaan garuu immoo yaaddoon guddaa immoo akka jiru ifatti akeeka biyyoonni kaanis wanti dubbata waan jiruuf. Sirriin misaayilli Iraan dhukaaste kun yeroo jalqabaatiif kan buufata Diego Garcia kan Paasifikii Indiyaan Ooshinii keessa jiru irratti kan dhukaaste fageenyi buufata waraanaa US fi UK waliin to'atan kuni kan Iraan irraa fagaatu koostii yookiin immoo qarqara galaana Iraan irraa kiiloomeetira 3,800 fagaata gara kiiloomeetira 4,000 jechuudha. Garasitti dhukaasuun ishii tariitii Iraan inni Israa'el jettu misaayila fageenya dheeraa yookiin immoo ardii qaxxaamuraa ICBM intercontinental misaayilii jedhamu sana biyyoonni gurguddoon addunyaa qabu tariitii isa kan jedhudha. Sababni isaa Iraan misaayila fageenya dheeraa ardii qaxxaamuru kana yoo qabaatte tariitii gara fuulduraatti nikulara boombii yoo hidhatte waan ittiin addunyaatti ergitu meeshaa qopheeffattee lafaa qabdi balistik misaayilii kana waan ta'eef kun yaaddoodha kan jedhan jiru. Inni kan biraa Iraan yeroo dhiyoosii misaayilonni ishiin gara Israa'elitti dhukaastu lakkoofsi isaanii baay'ee yoo ta'uu baate illee misaayilota jajjabaadha kan ishiin gara Israa'elitti dhukaasaa jirtu. Adda kan godhu immoo misaayilota kanatti maal hiiteti boombii kilaasterii hiiteti kan ishiin ergitu rukutuudhaaf si rakkisa. Gaafa daangaa Israa'el keessa
seenee bakka rukutuu malu bira ga'u boombiiwwan 20 30 40 50 bakka garaagaraatti faca'anii miidhaan isaan geessisan amma argite yoo ta'e lakkoofsi namoota Israa'el keessatti miidhamanii baay'ee dabalaa jira. 160. Namni hin duune garuu namoonni baay'ee akka miidhaman. Namoonni baay'ee miidhamaa jiru. Tariitii Iraan meeshaa yeroo rakkinaatiif kuufatte reefu ifa gochaa jirti kanneen jedhan jiru. Inni kan biraa immoo dhiyeenya kana CNN gabaasa qorannoo dhiyeesse keessatti misaayil siitis yookiin immoo lafa jala ulaa lafa jalaa jira bakkee garaagaraati Iraanii misaayila kuustee akka qabdu even kilaastar boombii baankar baastariin boombiin Ameerikaan darbattullee bakka qaqqabuu hin dandeenye hanga meetira 500 lafa jala gadi fagaatee misaayilli kuufamanii akka jiran gabaasni sun ni addeessa. Tariitii lakkoofsa misaayila sanaa hin beeknu misaayilota sana amma yoomti dhukaasuu akka dandeessu Iraan hin beeknu garuu wanti agarsiistuu wayii akka jiru gochaawwan Iraanii yookiin immoo sochii Iraanii yeroo dhiyoos taasistu keessumaa torban tokkos misaayilonni ishiin dhukaastu gosti isaanii Iraanii humni ishii ammayyuu kan tarii biyyoonni Israa'elii fi Ameerikaan argine jira humna ishiin qabdu jira kan nama jechisiisu akeektuuwwan jiru jechuudha. Sirriidhuma itti hiika akkuma jettee egaa waraanni kun torban arfafa keessa seeneera booda kana kan misaayila akkasii argaa jirru miidhaan isaas immoo jabaataa jira Israa'eluma keessa dabalatee jechuudha. Mee misaayila kan nuti beeknu kan Iraan qabdu haa kaasnu muraasa Shahaab kan jedhu fakkeenyaaf kiiloomeetira 300 fa'aa imala Faataa tokko 0 kan jedhamu haga kiiloomeetira 500 imala Shahaab lammaffaa kan jedhamu haga kiiloomeetira 500 imala Zulfagaar kiiloomeetira 700 Qiyaamaan 750 inni Shahaab sadeedhamu immoo haga kiiloomeetira 2000 imala asirratti wanti odeeffannoo yookiin dhaggeeffattoonni keenya akka hubatan barbaannu maali? Dirooniin Iraan kan Shaahid jedhamu sun misaayila kana caalaa imala haga kiiloomeetira 2500 imala wanni nama duratti kaasnee fi biyyoonni kan yaaddoo himatan ittiin jenne garuu isarra baay'ee fagoo deema. Miidhaan isaas fageenyi isaas humni isaas baay'ee guddaadha. Mee kanuma wal qabsiisnee hiika biyyoonni giddu gala ba'aa keessumaa haleellaa Iraaniin baay'ee miidhamaniiru. Isaan garuu deebi'anii Iraanitti dhukaasaan jiran maaliif callisan kan jedhu BBC'n xiinxaltoota dubbisee ture sababoota ijoo 2-3 kaasaniiru. Egaa biyyoonni kun dhuguma waraanni ka'uu isaatiin dura akka waraanni hin kaane dhiibbaa gochaa turan. Lakkisaa gaafa waraanni Ameerikaa dhufe kana dura Afgaanistaan keessa Iraaq keessa wanta mudate hin beeku. Dhiibbaan isaa biyyoota sana qofa osoo hin taane naannicha bira dhaqqabeera. Mootummoonni biyyoota sanii illee manca'anii insurgencies yookiin immoo qaamoleen hidhatan akka sosso'an akkasumas immoo rakkoon nageenyaa jabaan illee akka mudatu waan godheedhaa fi wanna kana mariin akka furamu barbaadaa yookiin immoo dubbataa turanii garuu erga waraanni ka'ee booda isaanis Iraan hafne. Egaa Iraan diroonis dhukaasti misaayilas dhukaasti garuu ammatti isaan akeekkachiisa yookiin immoo komii ibsatu irraan kan hafe gara Iraanitti hin dhukaafne maaliif callisan kan jedhu egaa xiinxaltoonni waan jedhan yeroo kaasnu inni jalqabaa kun waraana keenya miti jedhanii yaaduudha. Waraana kana inumaa maal jedhu isaanii Tiraampiyyu harkistee kan waraana kana geeshite Israa'elidha jedhanii taphannu. Israa'el wajjin immoo hariiroo gaariin qaban baay'een isaanii yoo United Arab Emirates taate malee inumaa biyyoota kana keessaa kan Baahireen, Kuwait, Saudi Arabiyaa, Qatar, Omaanii fi UAE keessaa inumaa haleellaan jabaa UAE irratti jabaa ta'e biyyattiin dhuguma Israa'elii fi Ameerikaa wajjin hariiroo jabaa qabdi. Inni sababa ta'uu danda'aadha. Inni lammataa immoo booda kana hundooftee akkaan guddachuunsee achi immoo Iraan gidduu isaanii bishaan qofa jira. Dhiibbaa Iraan baha giddu galeessatti geessisuu maltu. Qoqqobbii jala jirti Iraan mataan ishee. Anshee dinagdeen ishee utuu gad deemu asii immoo biyyi xiqqoon kun irra jabeeffachuun ishee tarii komiis waan qabduufis ta'uu danda'a warreedha inni jiru. Sabira kaasuu dandeenyu maali? Yoo amma haleellaa kaasan yoo Iraan haleelan ittuu haadhuma isaa Iraan jabeestee rukuchuu dandeesseedha. Isas yaaddoo qabu. Sababni isaa Iraan ofiif amma miidhaa cimaa jala jirti. Haleellaa gurguddaatu irratti gaggeeffama. Kanaafi wanti ishiin qusattu hin jiru jechuudha. Bahii giddu galaa akka meeshaatti itti fayyadamte jechuudha. Argine ulaa Hormuuz cufuudhaan waan ishiin addunyaa goote argineera. Kana biratti immoo dabalataan biyyoota bahaa giddu galaa kana kan ijoo addunyaa ta'eera bahii giddu galaa jechuudha. Biyyoonni akka UAE, Qatar, biyyoota akka Saudi Arabiyaa yoo fudhatte investimentiin addunyaa gurguddaan achi jira. Imalli garasitti godhamu waggaa waggaadhaan baay'eedha. Biyyoonni addunyaa achirra ija investimentii addunyaa ta'aniiru biyyoonni kun jechuudha. Kana jeequun Iraaniif meeshaa guddaadha jechuudha. Tariitii kana gara fuulduraatti dhiibbaan isaa ishee irratti cimuu danda'a. Garuu immoo akka karoora yeroo gabaabaatti itti milkooftetti jechuu ni dandeenya. Sirriitti. Qabeenyi guddaan isaan qaban boba'aadha. Kabiraa bakka bashannanaati Dubaay fa'aa yookaas yookiin immoo ulaadha. Amma sadanuu irratti dhiibbaa uumeera. Biyyoonni kun yoo haadhuma isaa immoo maal jedhama akka jecha maattuu namni mana citaa keessa jiru ibiddaan hin taphatu jedhu miteera. Isas fakkaata. Garuu sababa biraa ta'uu kan danda'u maali?
yoo amma isaan dhuguma fakkeenyaaf miilitarii attaachii yookiin immoo dippiloomatii Iraan fa'aa ariiteette Saawud Arabiyaan biyyoonni kaanis as ba'anii inumaa gaafa torban darbe keessa gaafa roobii mari'atanii obsi keenya daangaa qabaa akka chaartara UN keeyyata 51tti ofirraa to'achuus yookiin ofirraa deeffachuus inuma dandeenya jedhanii fa'aa akeekkachiisa fa'aa dabarsaa turanii. Qataaris akkas gootee turte. Inumaa isaan gaafa mariirra turan Iraan fa'aatti dhukaasaa turte. Haleelaa turte. Kanaafuu biyyattiin dippiloomaasiidhaaf yookiin mariidhaa fi karshee banaa kan taane agarsiisaa jedhanillee cimsanii keessumaa ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa yeroo darbee Finfinnee dhufanii ministeera muummee Abiy wajjin mari'atanii waan cimaa tokko dubbataa turanii sababii biraa kaasuu dandeenyu achuma irratti tarii yoo lola deebisan yoo deebisanitti dhukaasanidhanii Israa'el bira dhaabbachuu fakkaatadhanis immoo yaaddoos immoo qabu keessumaa gidduu galabaa keessatti akka Israa'el ilaalamtu waan beekamuudhaaf biyyoonni baay'ee biyyoota Arabaa yookiin biyyoota Musliimaa waan ta'aniidhaaf kanuma keessas garuu kan dura akkuma duratti kaasni UN baay'ee miidhamteetti faalaan immoo Omaan kan Ameerikaa fi Iraan akka isaan mari'atan kan jaarsummaan soso'aa turte gara jalqabaa xiqqoo miidhamte malee gasii booda haleellaan hin gabaafamne baay'ee biyyootuma kana keessaa inumaa yeroo Iraan hoogganaa haaraa filattu kan baga geessan jette Omaan qofaadha warri callisaniiru. Kanaafuu isaanuu waan adeemaa jiru xiyyeeffannoon waan hordofaa jiran fakkaata. Faalaan immoo gara Iraan mi'a deebnu. Iraan haleellaa kana gaafa raawwattu keessumaa biyyoota kanarratti Ameerikaa irratti akka isaan dhiibbaa cimsan akeekkatteetti jedhanii amanu xiinxaltoonni. Waan amma adeemaa jiru garuu tarii inumaa isaan Ameerikaa irraa deeggarsa nageenya argatu. Air Defense yookiin immoo humna qilleensaa Ameerikaan baraaramaniiru keessumaa misaalota isaan Iraan dhukaastu kan faccisee lafa buusaa jiru kan Ameerikaa akkasumas odeeffannootti kaallee Ameerikaa irraa argatu. Haadhuma isaa akka isaan Ameerikaatti galan gochaa jira jedhanis immoo xiinxaltoonni kaasan jiru. Sirriidha tarii Iraan gaafa biyyoota baha giddu galeessaa kana haleeltu akka galma yeroo gabaabaatti fudhatte malee galma yeroo dheeraa istiraateejii isaa fudhatte dhiibbanuma kan ishee irratti gaggeessudha. Deemee biyyoonni kun sadarkaa of ittisuu bira darbanii gara sadarkaa offensiivii yookiin immoo haleellaa gaggeessuutti ce'uun isaanii oolu. Haa jennuti haleellaan kun ji'a tokko taanuuf torban sadii taanuuf yoo bifa kanaan haleelamanii dirqamanii gara Ameerikaa fi Israa'el cinaa hiriiranii dhiibbaa irratti gochuu isaanii waan hin oolledha. Garuu immoo biyyoonni kun wanti Iraan amma yoonatti isaan irratti gaggeessite waraana keessa isaanii galchuu hanqateetii miti. Garuu immoo yoo waraana keessa galanii haleellaa irratti gaggeessan Iraan immoo deebiin ishiin kennitu kana caala hammaataa ta'a jechuudha. Infiraastiraakchariiwwan nageenyaa, bu'uuraalee nageenyaa kan bishaanii, wantoota kan sivilii jedhaman jechuudha. Biiroowwan garaagaraa rukutuu dandeessi biyyoota kana jala. Amma kan ishee irratti xiyyeeffatte boba'aa fi wantoota biyyoota akka Israa'elii fi US wajjin hidhata qaban jette irratti. Biyyoonni kun Iraaniif deebi'anii deebii gaafa kennanii akka maalitti fudhatte akka waraana keessa galuutti fudhatte waan ta'eef Iraan deebitee biyyoota kana mancaasuu dandeessi. Mancaasuu gaafa siin jedhu bu'uuraalee misoomaa kan sivilii ta'an fakkeenyaaf amma wiirtuu bishaanii ta'uu danda'a. Kan boba'aa kan ibsaa ta'uu danda'a. Biiroowwan biyyattii garaagaraa ta'uu danda'a. Kana haleeluu dandeessi. Tariitii kana sodaatanii biyyoonni kun kan of qusatanii tariitii immoo waraana kanaafis ittiin qophoofni ta'uu danda'a jechuudha. Israa'elii fi Ameerikaan gaafa waraana kanatti seenanii ofii isaaniitti mari'atanii itti seenan malee biyyoota baha giddu galaa kana mariisisanii waan itti seenan hin fakkaatu. Kanaaf tariitii ittiin qophoofnes waan ta'eef Iraan wajjin lolatti seenuu hin barbaadan biyyoonni kun bahi giddu galaas dirree waraanaa akka ta'u barbaadan. Dhiibbaa amma Iraan irratti geessisaa jirtu kana dandamatanii dhiibbaa kana caalu hanqisuudhaaf amma yoonaa waan obsan fakkaata jechuudha. Dhuguma. Egaa waan adeemaa jiru yeroo dhodhaan jijjiiramaatu jira. Torban arfaffaa keessa jira daawwattoota keenya. Egaa dhiibbaa waraana kana ammoo giddu galaa qofa miti. Afrikaattu ce'ee Itoophiyaa dhumattuu hanqinni boba'aa dhalateenyaan ministeerri muummee Abiy Ahmed sirnaan fayyadamaa jedhanii uummataaf ergaa dhamaniiru. Bulchitoonni kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee kaanis ergaa wal fakkaataa dabarsaniiru. Kanaafuu fagoo waan jedhamu miti dhiibbaansaa hamma dakaa dhaqee uummata bira gahuu danda'a. Egaa waraana kanaan waan adeemaa jiru jala jalaan gurra simboosna. Viidiyoo keenya sabiskiraayib godhaa keessumaa YouTube irratti karaa tamsaasa kallattis immoo weebsaayitii BBC Afaan Oromoo bbcafaanoroomoo.com irratti argachuu dandeessu. Hiikaa fi tasaa fi ammayyuu taanaa si waliin turre waan nu daawwattaniif galatooma ulfaadha.